نعم تقول خرب تجارة جات أنا نلبو تجارة جات دون نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيوة بدل سنوما نمني تكيني ولا توجراتي إسرائيلي إرجما كين إرجما علما خينا كان جات دو خروفي تجارة جات دو خماتي جرا جات دو إرجما علما نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنسان رد فخراني دي مرن ديما نجاح رحمن يسرت هاجرات إيه فكني مسلم مرادو إسمه إنسان يفيد ما تميجا بيتا أنا تو أفان روموتي في أفان سواحيلي أفان ماني تنزانيا تيفو ماني كينا سوغنس يبين أتو نمان دل دانغ تو كله تاو أفان معرفات الله نمان دل دانغ كله تاو نلني إنجلي فله هنگوان تنيا دوا كا نمان مكورا إنجلي فله يجوا بكتنا سيجا بدنا أفان تنا خنا كم ببيتنا إيسا أرومو يسين جالنا نجيمي أرومو يسين جالنا nakupenda sana Oromo wote I love you Oromo chodandoni Fuldurati malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa caalamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. Ashama harka fuunee hordoftoota kitaabaa hundi keessan akkam jirtan egaa arallee akkuma baratame kunoo keessumaa yaaba qabanii dhufnee jira inni raafannee warroota islaamaa taatan hundi keessan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu isin jenna meegaa arra erga jammartaniifu viidiyoo tana saskiraayib godhaa galaadha laayik godhaa sheer godhaati waan dura lafoo jira akkuma baratame gaarra sumtis interviiwwan dhufnee argaa keessumaa ajaa'ibaa akkuma fuulduratti agartan keessumaa ajaa'ibaa nama mudannoo gurguddoo qabannee isin dhufnee jira mee viidiyoo tana sheer godhaa subscribe godhaa laayik godhaa nu jajjabeessaa viidiyoon tanya viidiyoon isaa xiqqaa ta'u jira viidiyoo tana mee hanga dhumaa daawwadhaa egaa mee isin hundinuu hanga dhumaan hojii turaa jenna keessumaa keenyaan hanga isin wal barsiisutti nu haana turaa isin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee sa'aatii aarsaa gootee asin nu harka mukaatiif hedduu takka galatoomi. Galatoomaa sun mee itti aansuudhaan mee maqaan keenyu maqaan kiyya Nasruu Ziyaad Idris Naanjaanii jiraata aanaa Daaroo magaalaa Micitaati. Namni tokkolleen Abdataa Ziyaad Naanjaanii Abdataa Ziyaadii mana barumsaatti maqaa Abdataa Ziyaad jedhanii yaamanii garuu baay'inaan namni kan ittiin beeku Nasruu Ziyaad Idris Naanjaanii jiraata magaalaa Micitaati. Ayyee mee gaariidha mee sagalee ol fuudhiiti wantoota tokkoon si gaafadha mee ati Nasruu Abdataa Ziyaad maqaa kana maalirraa dhaabbattee baafte? Akkuma beekamu Abdataa Ziyaad gaafa bara 2008 moo 9 kanaatiin baafadde gaafaan kutaa 8 baradhu yeroo sanatti bakka maqaa Abdataa jiru kana wahira dhaabbadeetiin baafadde waa malee hin baafanne yeroo sanatti barataa kutaa 8ti ministiriin na fuula dura jira saniifuu bakka maqaa kiyya kana Abdataa yoon godhadhe Abdataa jechuun nama bakka rabbii isaa qofa abdatee nama abdanne abdii rabbii isaa qofa abdatee nama ta'e jechuudhaan bakka Abdataa jechuun kan naa dhufe Abdataa Ziyaad jee bakka baafadhe eegasii bakka mana barumsaatti namoonni baay'inaan barattoonni Abdataa Ziyaad jeen na beeku. Maashaallah waan gaariidha. Mee Nasruu mee itti aansuudhaan mee wanti si gaafatu Nasruu jechuun eenyu mee Nasruu jechuun eenyu? Nasruu jechuun anuma. Nasruu jechuun maqaa dhaloota kiyyaa haadha abbaan kiyya itti naa baasan. Haadha abbaan kiyya Nasruu jaaneeti gaafaan dhalbaan kee naa baasuudhaan maqaa Nasruu yookaan naa moggaasan. Moggaasa haadha abbaa kiyya irraa ka'eedhaan Nasruu jaanii isaan naa moggaasan. Maashaallah. Nama gadhiisiti firii ta'e akkuma lafatti amee amaloota keetirraa nuuf odeessimee amaloota keetirraa waan takka takka. Amala kiyyaa akkuma beekamu uumaan jiru garuu gidduu galeessa uumaan jiru. Ayyee mee itti aansuudhaan namoonni lubbuun jiran kan ati dinqisiifattu keenyaaf amma namoota lubbuun jiran kan dinqisiifattu ni jiraame. Namoota lubbuun jiran kan ani dinqisiifadhu even haa ta'u namni dinqisiifadhu Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed namaan akkaan jaalladhuu fi namaan akkaan dinqisiifadhulleedha. Mee maal dhaabbatteeti? Wanni irra dhaabbadhee isa dinqisiifachuu danda'e nama seenaa Oromoo keessatti bakka gahee guddaa taphatee nama gahee guddaa taphatee nama baratee garasee barumsa isaa saniif uummata isaa kanaaf nama fayyadudha. Yeroo duraati nama yoo hayyaa taate bara 2000 fi akka Itoophiyaa bara 2007 bara 2008 keessa gaafa maaster pilaanidha. Yeroo sanitti bakka inni Ameerikaadha ture. Naa jaalala uummata Oromoo irraa kan ka'e jechaan takkitti jee akka lafarraan buune jechaan takkitti ciijee akkana ta'a uummata Oromoodhaa walii gala akkana ta'a gaafa ni jeetti uummanni Oromoo waan baay'inaan isa jaallatu jecha waan inni jeessan hojiirra oolcha bakka achirraa haaseetiin isaan dinqisiifachuu galan gaafsanii isa bare isaan dinqisiifachuu eegale eegasii ka'ee bakka garanni biyyattiitti illee isa jedhu hanganaan hin du'a malee biyyattii yaamba'u uummata kiyyaaf hin qabsaa'aa lafati jirraan jira lafati jirraa buqqeen deemu
waan jee jiru jecha saniifuu waa hedduu finis dinqifadha nin jaaladha. Maashaallah nama dinqisiifatu qabu dinqisiifattee waan akka wallahi waan gaariidha. Mee lubbuun hin jirre namoota lubbuun hin jirre kan dinqisiifattu. Namoota lubbuun hin jirre Hacaaluu Hundeessaatiin dinqisiifadha. Haa ta'u Hacaaluu Hundeessaadha nama bakka iftoominaan uummata Oromootiif qabsaa'u. Nama qabsoo tana keessatti gahee guddaa taphatedha. Yeroo dhiyoo keessatti nama bakka gahee Oromoo uummata Oromoo kana keessa qabsoo uummata Oromoo keessatti gahee guddaa nama taphatedha. Karaa muuziqaatii fi karaa walaleessaatiin bakka nama gahee guddaa taphate nama bakka diinaaf harkan kannine nama diina fuula dura dhaabbatee nama akka bakka qawweedhaan uummata waraanuudhaaf lolutti uummata baay'ee dura dhaabbatee nama weelloodhaan sagalee isaatiin uummata isaa bira dhaabbatee sirriitti qabsaa turedha baay'ee nuti dinqisiifadha. Maashaallah wallahi anis dinqisiifadha jaasanii nama sagalee isaa egaa akka qawwee bombii daran sagalee isaa nama naasisa. Mee fakkeenyi fakkeenyaati Nasru nama fakkeenya godhattu eenyu? Ajiranii kan jiraatu. Ani fakkeenya namaan godhadhu nama fakkeenya godhadhu anna uumaa. Mee fakkeenya ni jira migaa namni fakkeenya godhatee karaa isaa deemu tokko ni jira. Ay nama fakkeenya godhatee illee nama jalan deemu. Nama tokko lubbuutti jaalaa jaalatu jira. Yaadadhume. Namni lubbuutti jaalaa jaalatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani barbaadu illee sanuma namni fakkeenya godhatee jiraate isaan yeetiin fudhatu. Ergama keenya ergama alamaa kan akkaan jaaladhu kan ruhiitii jaalaa jaaladhu kan maatii jara jaaladhu ergama alamaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan hordofaa karaa inni deemirraan deema nagaaf rahmanni isarratti haa jiraatu. Egaa fakkeenyi musliima maraatu isuma saniifis gaafadheen asirrayya. Mee jireenya kee keessatti wanti ati hin irraanfanne waan si mudate ni qabdaa? Jireenya kee keessatti wanni hin irraanfanne yeroo hedduu ibin haa ta'u garuu waan yeroo hedduu waan bakka akka manaa bahutti na deddeebina dhufaa ture. Jireenya keessatti bara 2013 yeroon barataa kutaa 10 turetti barumsa kiyya simistera lammaffatti addamuruudhaaniin bakka karaa South Africa kananiin deeme jedhee haa ta'u garuu carraa bakka akkuma rabbii godhee waan rabbi sii godhe silaan dhabdu deemee kaayyoon tii galma naan geenye saniifuu ni hidhameetiin ture karaa Tanzaaniyaa jedhanitti biyya Tanzaaniyaa jedhanii biyya san maqaa fillee dhahuun barbaadu maaliif yoo ta'e dararaa uummata namaa kan raga uummata Oromooti uummanni ibn haa ta'u uummanni Oromoodha waa xiqqo kachi keessa jiraatu ilmoon Itoophiyaadhaa kachi dhaqe akkaataa isaan dararaa isa ilma namarra gaggeessan san giziin arkuun baay'ee bakka mataa na cabse haa ta'u garuu biyya san sila dhahullee baatte umaan jiru garuu mudannoo keetti mudannoo fatara mudannoo cimaadha. Nasroo bara namoonni gartee bilchina qaban hundinuu warra hin hidhaman hin jiru bara warreen bilchina qaban hundinuu warra hidhameedha. Mee itti aansuudhaan egaa akkuma jettee ati nama karaa deemee biyya ormaa deemee tureedhaa migaa wantoota achi keessatti si mudatan gammachuu taatu gaddi taatu mee wantoota ati akka gaddaatti yookaan akka gammachuu fudhatte maaltu jira keessatti? Wanneen akka gaddaatti fudhadhee guyyaa tokko bakka mana hidhaa Tanzaaniyaa keessatti bakkilleen Bagamoyyoo jedhaniini achitti bakka yeroo sanitti ani bakka namoota jiran san keessa nuti nama hanga tokko uummanni sunillee bakka uummata dawuu killi uummata kibbaa kanarraa dhufanii ijoollota tokko jira isaan sun ijoollee xixiqqoodha ijoollee xixiqqoo tana isaan san dalagatti hin baasan namoota gurguddaadhaatu karaa dalagaa baha nutiin kun bakka dalagaa xixiqqoodha dalaginaa mana nyaataa keessa fa'aa meeshaa fa'aa dhiina waggu kana guyyaa tokko poolistichi tokko ni dhufee Hota ijoollee nuun jee bakka hotaadha hiriira seenaadha hiriira nama deemee bakka dalagaa biraa dalagu dalagaa humnaatii jira dalagaa gurguddoo dalagamtu jira poolisichi aareen nu yaame waggu kanaan bakka gizee namti deemna dheenu gizee huntanne malaan dhaadha jala haalaan bakka malatti jalaa boo poolisichi kaneedha malaan dhaachaa ture guyyaa tokko bakka akka tasaa ta'e naqabee bakka akkuma anumaa bakka nyaataa bakka jikkooni jedhanii afaan isaaniitiin bakka nyaataa naa jiru naqabee achi nageessee hiriira sana naqe waggu kana hiriira naa taa'u jiru bakka ani bakka taa'u ani danda'u dalagaa humnaa tan dalaguu danda'u jee gisee siin gargala jiru poolisichi na qabale poolisichi kun bakka gizinni na qabalu wani manaajarri isaanii oggusan ala jira ala poolistoota gorsaa jiranii ala deemaa ala dhufeetuma inni duraanuma maal jeen akka mucaan xiqqaan kun kara dalagaa hin deemne dalagaa adee mummuraasa dalagaa salphaa haa hojjetu jee ture oggu kana ala deemaa dhufe dhiisaadhaa mucaa kana maaliif dhoytanii miti deemaadhaa jeen bakka guyyaa san akka hin aare guyyaa anaaf dukkanaa bakka haalaan na qabale poolisichi na qabale na dhagaame Silaan maatii tiyya bira jiraadhe silaan biyya tiyya bira jiraadhe nama itti madduun qaba maatii tiyyatti ni madda fira kiyyatti ni madda unkaan sana haa ta'u malee yoo ollaan jiraate nama kanarraa dhorkaa akkamiin na dhahaa jeetiin na dhagaame ture mudannoon tiyya jirtu. Maashaallah achuma keessatti waa lama jira tokko gammachuu tokko guddaa. Wantoonni si gammachiisu illee achuma keessatti wanta guddaa si mudate ammoo keenyaaf akka ta'etti tokko si qabalee tokko immoo mucaan kun waan humnaa dalaguun qabu jeeti sisaa argamu as keessatti wanti waa lama si mudate jechuudha. Maashaallah egaa alhamdulillah rabbiin gaa jireenyi isaa akka ittiin fadhutti hono siin dhugee alhamdulillah
Mee afaanota meeqa beektaa? Nasru afaanota meeqa beektaa? Ana ta'u afaan Oromootii fi afaan Suwaahilii afaan uummanni Tanzaaniyaatii fi uummanni Keeniyaa akkasumas ibin haa ta'u numaan danda'a hanga tokkollee ta'u afaan Amaariffaatillee numaan danda'a hanga tokkollee haa ta'u illee Ingiliffallee hanga waan itti nyaadhu bakka numaan bukkura Ingiliffallee. Maashaallah. Mee itti aansa wanti as bakka sanas gaafadhu afaanota kana kan bebeetoon keessaa Oromoo isin jaalannaa nujiime. Mee jalqaba irratti afaan Oromootiin sadaffaa irratti afaan Amaariffaatiin lammaffaa irratti afaan Amaariffaatiin sadaffaa irratti immoo afaan Kiswahiliitiin Amaariffaa irratti Ingiliffaan Oromoo isin jaalannaa nujiin. Oromoo isin jaalladhaa. Nakupenda sana Oromo wote. I love you Oromo. Oromo chodallone. Akkuma gartan kun afaanota maashaallah rabbi haa dabaluufi akkuma rabbiin gaa akka fadhutti afaanota inni hin baradhe jeemu yaadin dura yaadin rabbiin geessee barsiisee ono midhaan kun nama jabaadha. Meegaa gama dhumaa deemnee jiraan asirra kiyya. Mee ta'an suuraan kannaan ati biyya lafaa sanatti harkatti rabbii kee ittiin galateeffattu kannaa ati harkatti rabbii kee ittiin galateeffattu maali? Alhamdulillah fayyaa. Fayyaa harkadhee. Alhamdulillah fayyaa harkadhee. Salaata kiyya nagaan salaatee nagaan bobbee nagaan galuuf kennaa tana awliin qabu alhamdulillah rabbii kiyya kan haa godhan ammallee. Ittaan suuraan amantaa islaamaa kannaa guddaa isla addunyaa irratti kannaa rabbiin keenya nu kanne fayyaa ittaan suuraan amantaa amantaan islaamaa kan ufanne rabbii tokkicha qabu. Rabbii tokkicha isuma qofa gargaarsifataa isa yeroo kadhattillee irraa harkattu. Na kadhaadhaa jee harkisaa bal'aadhaa fuula namaan dhaabbatinaadha. Na kadhaadhaa ati kadhattee marraa harkattus ammas deebii na kadhu jaa rabbiin keenya alhamdulillah. Kannaan biyya lafaa kanarratti nuuf kannamte kannaan guddaan islaamummaadha. Ittaan suuraan mee gidduudhaan nu baarsita jaalattee yookaan jaalatamte ni beektaa? Ya, kita sudah berada pada level itu ada. Mata kau wan jero durgan jero tadi, beran bars itu berada tak jadi. Yani. Taka ega namni hayro koluga. Untuk takkan hanat niscaya ayo numale jarat tu atus jaratamte nama meten jirta. Jarat dia jarat terus nama dia behu. Garu jelum mati ya ti garu an utas dia bercat berarti. Nama jarat dia ture jarat terus ture. Yeroo sanitti bakka xiqqishoo haa ta'u anis fedhii barumsaa waan hin qabuuf yeroo san bakka kanneef illee hin turre eegas bakka barumsa kiyyaan itti fufee barumsa kiyya osoo barataa yeroo kutaa kudhanitti addamuree deemeen ture eegas hin deebi'e malee jaalladhaaf bakka kanneen hin qabu waan gammattee jechuudha. Mee egaa akkuma yaatetti jaalalti silaafuu waan jiraati jaalala bakka kan tan jirtu itti aansuudhaan jaalalti tan si qabdee gaafa hangam takka sirtu. Jaalalti. Jaalalti ana qabte. Ibin haa ta'u malee jaalalti ana akka bakka ana hin qabne jechuun hin danda'ani. Jireenyumaaf nama walitti dhufeenya qabduuni. Jaalalti bakka haa ta'uti yeroo muraasa qofaaf jaalalti na qabdee turte anis bakka hin kanneef jaalalti si qabdee yeroo si boojitee bakka lafa akkas geessu sana illee bakka hin kanneef yeroo sanitti barumsa yaalan waan hin jaalalli jecha bakka hin kanneef. Egaa hordoftoota keenya marti keessanuu gaaffii deebii teenya kunoo asiin geenye jira. Nufaana tura ammas gama dhumaa deebi'aa jira. Chaalenjii lameen takka laalleeti isin irraa golomna. Egaa warroota chaanala kana faaraa taatan sabskiraayib godhuu hin irraanfatinaadha. Wantoonni nuti ammoo isin bohaarsinu akkan akkanaati. Namoota gartee mudannoo guddaa qaban akka nasruu kana qabanne saayibaa fayyadamu. Isin dhufna inshaallah rabbiin fedhe mee chaalenjii lameen tana laalleeti wajjin gama dhumaa deebina. Nasru laalame haadha kana laaleeti muka kamitti hidhamee jira harreen kun. Harreen tun jechuudha. Sirrii laale. Egaa garuu baay'ee ulfaataadha. Laalame. Lama farratti hidhameera. Irra deebii laale. Egaa. Allahu akbar. Wantoonni garuu walxaxaadha. Walxaxa akka malee walxaxaadha. Egaa laalaa jirra. Lakkoofsa karratti hidhameera. Harkatee jira gaa'ii. Wanti kun haana yoo sirrii laaltanii jiraatan gaaffii wanti kun yoo sirrii laaltan malee dinamuu lakkoofsa karratti hidhamee jira harkatee jira. Mee ta'an suudhaan chaalenjii lamaffaan mee kanas sirrii laala hantu dura guutamu. Tokko farra kaasiti hanga nama nu deemu.
Kadura guutamu koy garuu baay'ee ulfaataadha. Laali mee haatuna guutamu. Kadura guutamu lakkoofsa jaha. Jaaffaa itti aansuudhaan Itti aansuudhaan kadura guutamu jaffarraan lakkoofsa afurii. itti aansuun Itti aansuun lakkoofsa lama. itti aansuun Itti aansuudhaan lakkoofsa torba. itti aansuun Lakkoofsa shan. itti aansuun Lakkoofsa sadii. itti aansuun. Takka. Maashaallah gaarkitee jira. Nasru wallahi sa'aatii ijaarsaa gootee isin horkomu katiif hedduu takka si galateeffannaa. Waliin dheeradhu jiraadhu baay'ee addeeraan ga'e isin jedhu. Galatoomi. Guddaa galatamaa. Egaa hordoftoota keenya gama dhumaa deemnee jirra. Chaanaala kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun irraa fudhatan laayik sheer godhaadha. Chaanaala kana mee guddisaa isin jenna gaafa wantoota kana kanas hin barsiisna gaafa nuti hundinuu biizii jirra barumsa jirra gaafa gartee barumsa gama dhumaatti ciisine wantoota isin barsiisu wantoota akka diraamaa egaa koomedii wantoota isin barbaadan isin hojjenna hanga dhumaatti waan nu daawwattaniif hedduu takka galatamaa nagaan nu jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.